sagantaan irraan tana ilaaluudhaa deemnu moojula mata dureen isaa Prepare and Maintain Beedii jedha. Kaarikulama yeroo ammaan tana ittiin baratamaa jiru keessa koorsii ijoodha. Warra narsiingiidhaatiif. Beed meekingii jaaniini akkamitti siree akka qopheessan faayidaan isii maali? Maaltu as keessa jira yerooniif koorsii kana yeroo fixan preparation for bed makingiidhaaf wantoota asii gadii kanatti sirriitti adda baafachuu qabdu. Bed makingiin maali? Meeshaan isiidhaa barbaachisanoo akkamitti heeyitii isii akkamii adjasti godhanii dheerina isii akkasumas meeshaan siree tana barbaachisu kiliyaantii eeriyaa akkamitti qulqulleessuu akka qabnu beellinni akkamitti cheek akka godhan wantoota hedduudhaa as keessa baratama. Hanga xumuraatti yuunitiin jalqabaa preparation for bed makingiidha. Siree qopheessuudhaaf siree afuudhaaf qophiin barbaachisu this learning unities faayidaan boqonnaan kun barbaachisee fi to provide necessary information regarding the following content coverage topic. Odeeffannoo wantoota asii gadii kana namoota koorsii kana barataniif tooppikiin kun wanni filatameef qabiyyeelee isii tana jala jirtu sirriitti hubachuudhaaf. Tokkoffaa bed makingiin maali? Equipment used for bed making meeshaan yeroo siree qopheessan itti fayyadaman. Adjusting height of the bed dheerina sireedhaa akkamitti akka sirreessuu qabu. Cleaning bed in the area of other equipment siree tana akkamitti akka qulqulleessanii fi meeshaaleen naannoo isii kaayamuu qabu. Kiliyaantii eeriyaan akkamitti qulqullaa'uu akka qabu. Tooppikiilee asii gadii tanaatiitu as keessatti hammatama. Jalqabame hiikaarraa kaanu bed makingiin it is essential procedure in nursing. Nama ogummaa kana baratu nama ogummaa narsingii baratuuf procedure bu'uuraati kan inni beekuu qabu. In which nurses prepare and arrange different types of bed for client comfort in hospital or other health care institution. Procedure kuni procedure narsiidhaaf bu'uuraati. Bed makingii yeroo jennu siree afuudha. Siree qopheessuudha. Akkamitti narsiin takka qopheessiti? Sireelee garagaraatiitu jira. Akkamitti akka qopheessitu? Maali faayidaan isiidhaa? Wanni siree tana qopheessaniif for the client comfortidha. Akka isa kanatti toluuf, akka isatti mijatu godhuudhaaf. Eessa keessatti dhaabbilee fayyaa garagaraa keessatti hospitaala dabalatee essential procedure narsiin beekuu qabdu. Bed making procedures ensure patient comfort according to situation. Haaluma keessa jiru saniin akka isa kanatti mijooytu. Isa kanaaf toltu godhuudhaaf wanni siree tana wanni godhaniif. Sireeleen gosa akkamtu jira? Gosoonni sireedhaa hospital beds based on their function designed for a specific purpose and also important feature jennee waa sadiin kana ilaalla. Waa sadii gurguddoo. Tokkoffaa gosoota siree hospitaala keessa jirtu. Maalirra hundoonee based on their functioning akkaataa isiin itti hojjettuu fi madda isiin sun paawarii bakka irraa argattu. Yeroo kana jennu maanuwaal beediidhaa jira ta harkaan hojjan, ta harkaan sochoosan. Semi electric beediidhaa jira. Gara tokkeen elektirikaan daleetii gara tokkoon ammoo namaatiitu hojjechiisa. Kabiraa electric beediidhaa jira. Guutuutti elektirikaan hojjettu. Akkaataa isiin itti hojjettuu fi bakka isiin humnarraa argattee sochootu irra hundoonee gosa sadiin kana baafna. Hospital bed designed for a specific purpose yoo ilaalle kan kaayyoo murtaa'e qofaaf qopheeffame. Beeraatriik beediidhaa jira. Low beedii jira.
hospital cribbii jira, gaach beediidhaa jira, fluid airiidhaa fi freedom beedii jira. Kuni waan qophooytuuf qabdi. Specific purpose qabdi. Isaan kana tokko tokkoon ilaalla. Important feature of hospital beediin maali? Wanti ijoon sireeleen hospitaala keessa jirtu jiddugala godhamtee qophooytu maali? Tokkoffaa positioning optionidha. Akkaataa isiin itti teessu. Fakkeenyaaf namni isii sanirra ciisuu deemu bifa kam filata? Kabiraa side railidha. Cinaa isiirraa side rail jechuun akka patientiin siree sanirraa hin kufneef kan ji'a lamaaniin ol kaafamu. Kanaan side rail jaaniin. Kabiraa weight scale jiraachuu qaba. Weight scale jechuun wantoota madaala hangaa. Madaalli hangaa jiraachuu qaba. Taraapheezaan jiraachuu qaba. Gap protection. Waanni isiisan eegu jiraachuu qaba. And also storage space bakkii waa kaayatan jiraachuu qabdi. Hospital beediin wantoota akkanaa kana of cinaa qaba. Jalqabamee hospital bed based on their functioning and source of power irra hundoonii bakka sadiitti adda baafne sanii manual semi electricidhaaf electric jennisan ibsa isaa ilaallu. When we say manual bed yeroo jennu manual bed jechuun elektirikaaniin sochootu jechuudha. The bed that does not have capability of adjusting through electrical means it is called a manual hospital bed jaaniin. Sireelee yerooniif ol kaafamtuu fi yeroo gabbuutu yeroo sochoosan humna elektirikaatiin hin sochoone ta'u humna namaatiin deemtu manual bed jaaniin. This types of beds sireeleen gosa akkanaa kun maal qabdi? Positionii isiidhaa sirreessuudhaaf ol kaasuu fi gabbuusuuf usually have manual hand crank qabdi. Waan harkaan sochoosan qabdi, waan harkaan naanneessan qabdi. Which can be used to adjust position of the bed. Ol ka'umsa takka immoo taa'umsa isii kana sirreessuudhaaf waan harkaan naanneessaniitu jira. The hand crank is usually near the foot or head of bed. Wanni oliin kaasan suni takka naannawa miilaa jirti yookaan immoo naannawa mataadhaa jirti. Maali faayidaan isii? Bu'aan isii maali? Advantagein isii maali? Disadvantagein isii maali? Pros yeroo jennu advantage isiiti. Siree tana fayyadamuun this is one of the most economical types of hospital bed. Hedduu qaalii miti rakisha waan taateef maallaqaaf isii tana dhiheessuudhaaf ni salphata. Bu'aa isiitiin mahu. It is much cheaper or minimum expenses than electric one. Isii elektirikaan hojjettu sanirra rakisha. Disadvantages yoo cons yeroo jennu disadvantages rakkoonsi hanqinni isii maali? Manual beds offer only limited positioning option. Akkaataa sochiidhaa takka immoo position patientii sanii sirreessuu yoo barbaanne hanga murtaa'e qabdi. Ol kaasuu gabbuusuu qofa. They usually offer only head or foot adjustment. Takka miila qofa ol ka'a yookaan immoo mataa qofaatiitu ol ka'a. They also lack height variation. Akkasumas dheerina irratti adda addummaa qabdi. Sireentu. If the user is not physically enabled to operate cranks, sireen tana rakkinni isiidhaa maali? Kabiraa yoo namni kuni ol kaafachuu kan dandeenye taate qaama isaatiin the caregiver may be required. Dirqama namni isaa kana tajaajilu jiraachuu qaba. Whenever adjustment are required. Yeroo dheerina isaa kana ol kaasuu fi gabbuusuun barbaachise hunda namni bira jiraachuu qaba. Eenyuuf recommended taati manual bed kanarra ciisuuni patientii keessaa akkamtu asirra ciisuu qaba. It is recommended for user who may not need frequent positioning. Nama amma garagalchuun barbaanne, amma mataa fa'aa ol kaasuu, miila ol kaasuu gabbuusuu nama amma jijjiiruun barbaanneef. For who may not need frequent position adjustment. Manual bed jechuun isii tana. Akkaan bakki waliin kaasan isa kana. Isa kana qaqqabanii asii ol ka'a. Takkaa maddii isanii jirti.
oluma kaasuu fi gabbuusuu qofa. Maanuwaal beediin isii tana. Inni lammaffaadhaa seemii elektiriik beediidha. Seemii jechuun hanga tokko elektirikaan dalayitii, hanga kaan ammoo maanuwaali. Handi kiraakii qabdi jechuudha. These types of beedies usually offer combination of manual and electric adjustment. Lachuu of keessaa qabdi. Gar-tokkee harkaan sochoosanii, gara kaan ammoo elektirikaan hojjetti. The height of bed kan semi-electric bed adjusted manually with the help of hand crank. Hangi ol kaasuu barbaannu yoo ol dheeresuu feene hand crankii san fayyadamneeti. Waan harkaan ol kaafnu san fayyadamneeti haniin ol kaafnu. Garuu the head and the foot adjustment isaa miilaa fi mataa isii san ol kaasuudhaaf can be done with touch of button. Batanii qabdi. Waan qabsiiftuu waan tuqanii kaasan near the hand of userii bakka nama irra ciisuu san bakka harkaa san jirti. It is also check types of pillow. Gosoota tiraasii takka ammoo boraatii fayyadamanii illee kan itti ilaalan qabdi. Semi electric beediini isii maanuwaalaatii fi elektirikaa of keessaa qabdu jechuudha. Advantagein isii maali? Takkaa ciminni isii maali? Hanqinni isii maali? Pros, the user can himself adjust his head and foot without anybody help. Namni semi electric beedii kanarra ciisu ofuma isaatiif mataadhaa fi miila siree tanaa osoo namni biraa hin gargaarin ol kaafatee gabbuufachuu danda'a. Cimina isii. Perfect for people who need frequent adjustment. Namoota amma positionii isaa jijjiirrachuu barbaaduuf isa saniif mijataadha. Without paying heavy amount for fully automatic bed. Osoo ofumaan xiqqoo of gargaarii ofiif sirreeffachuu nama danda'uufi. Kooniin isaa maali? Rakkoon isaa hey adjustment may need help of physically enable caregiver. Nama isa saniif dheerina hanga isiin lafarraa ol ka'uu qabdu nama mijjeessuuf barbaada. Ol dheereeffachuudhaaf gabbuusuudhaaf dheerina siree sanii handi kiraakii barbaachisa jenni. Kanaaf namni harkaan sochoosuuf jiraachuu qaba. Bu'aan isii maal jenne mataadhaa fi miila osoo namni biraa hin gargaarin ol kaafatee gabbuufachuu danda'a. For whom it is recommended? Eenyuutu semi electric beedii kana irra ciisuu qaba? Namoota akkamiif gorfama? User who may not require frequent height adjustment. Nama amma siree kana lafarraa ol dheerisuun hin barbaanne namoota saniif. But capable enough of monitoring their head and foot adjustment. Nama amma dheerina ol kaafachuu hin barbaanne garuu mataadhaa fi miila isaa san ol kaafachuudhaan nama tuquu danda'u ta'uu qaba. Nama batanii bakka isiin sochoosan san tuquu danda'u ta'uu qaba. Semi electric beediin isii tana. Dheerina isii tana lafarraa hanga isiin ol kaatu handi kiraakiidhaanii harkaan ol kaasan isii tanaan. San booda mataadhaa fi miila isii san ol kaasuudhaaf bataniidhaa jira kan tuqan. Isii kana tuqeeti san booda kanaan mataan ol ka'a. Semi electric beed jaaniin. Inni sadaffaadhaa electric beediidha. Electric bed yeroo jennu it is fully automatic operated. Ofuma isiitiin sochooti. Elektirikaan sochooti. Medical facility often use fully automatic hospital bed which can be operated with just a click of button. Bakkuma qabsiisaniin qofa tuquudhaan ta hojjettu, ta ol kaatu, ta gabbuutu guutumaa guututti harka namaatiin osoo hin tahin elektirikaan ta hojjettuun electric bed jaan. In these types of bed sireelee akkanaa tana keessatti mataadhaa fi miila kana sirreeffachuudhaaf dheerina hanga isiin lafarraa ol kaatu sirreessuudhaaf without any manual input. Osoo namni tokkolleen harkaan hin qaqqabin takka osoo namni isaa san tajaajilu harkaan hin qaqqabin dheerinnii fi
akkasumas mataadhaa fi miilli isii ofumaan sirrata. The head and the foot adjustment along we say it can be operated without any manual input. So namni biraa hin tuttuqin ofumaan sirrata. Apart from that, kanaa alatti maasa wanni dabalataan sireen electric beediin kun tajaajilli isiin kennitu akkamii? Fully automatic also few more positioning or transition which are mentioned below. Positiinoota akkaataa ciisumsaa ka'asii gaditti eerame kana kan ofumaa kenniti. Kana keessaa tokko Trendelenburg positionidha. Trendelenburg position jechuun mataadhaan gad buuftee miilli ol ka'uu jechuudha. Trendelenburg jechuun. Trendelenburg position is the entire bed platform is tilted at 50 up to 30 degree. Sireen tuni guutumaa guututti miilli isaa ol ka'ee mataan gad bu'a. Mataan akkanatti digirii 15 gad bu'a Trendelenburg jaanii. Mataan ol ka'e. This position is used to aid blood circulation. Amma nama shookii fa'aa keessa jiru dhiigni gara mataatti gara onneetti akka deebi'uuf miila sana ol kaasan. Positionii kana ofumaan ta'uu dandeessi. Kan biraa positioniin automatic electric beediin kun nama kanuu dandeessu kan biraa reverse Trendelenburgidha. Reverse Trendelenburg jechuun faallaa Trendelenburgiiti. Trendelenburgiin miila ol kaafnee mataa gad buusudha. Reverse Trendelenburgiin ammoo head is above their feet. Mataadhaatii turraa ol ka'a miilli gad bu'a. Faallaa saniiti. The position is exactly opposite of Trendelenburg. Namoota akkamii fi mataa siree kana ol kaasan. Fowler position jaaniin reverse Trendelenburg kan mataa ol kaasuusan. This position is used to aid with breathing and pressure relief. Namoota rakkoo hargansuu qaban. Namoota rakkoo hargansuu qabaniif mataan sun ol ka'a. San irraa fooyyessuudha. Kan biraa cardiac chairidha. Cardiac chair jechuun namoota rakkoo onnee qabaniif ka ciisuu hin dandeenyeef hirkatanii akka taa'an akkasitti gargaarti. The patient with heart surgery namoonni onneen fa'aa baqaysan breathing issue are believed to recover faster if spend most of their time sitting upright. Namoonni yeroo onneen baqayfamte yeroo dheertuu yeroo hedduu silaa ciisumsi isaanii sun hirkatanii taa'uu taatee dafee fayya jedhamee amanama. Akkasumas rakkoo hargansuu warreen qabaniif warreen onneen fa'aan baqayfamte. Kanaafuu cardiac chair yeroo jennu akka namarra taa'uu fakkaatti mataan isaa ol godhatee jira. Many fully automatic bed is often designed with integrated position for cardiac. Takka cardiac bed jaaniini namoota rakkoo onnee qabaniif rakkoo hargansuu qabaniif mataa isaa kana guutumaa guututti ol kaasanii akka nama taa'u diriirfatee nama taa'u. Akkas fakkaatti ofumaaf bifa sanitti jijjiiramuu dandeessi. With the help of this position kanatti jijjiiramuu waan dandeessu sireen tuni namni bira jiru caregiver or patient can switch bed from flat to cardiac chair. Akka duraan diriiree flat position jechuun ciisee jiru lafarra diriiree jiru sanirraa akka mataadhaan ol godhatee taa'u ofumaaf ta'uu dandeessi sireen tun. By using button present on the bed. Xiqquma qofa socho'ee batanii takka iswiichii bakka mataadhaa jirtu kana qofa tuquudhaan xiqquma qofa socho'ee akka ciisee jiru sanirraa ofumaan ol godhachuu danda'a sireen sun. Advantagein isii maali? Electric beediin proodhaa fi koonii qabdi. Proos yeroo jennu advantage isiiti. Bu'aa isii, cimina isii, jabinni isii maali? The patient can themselves change their position without help of caregiver. Osoo namni biraa hin gargaarre akkaataa ciisimsaa ofumaa sirreeffachuu danda'a tokko. A better pick for caregiver with weaker physical strength. Yoo namni dhukkubsataa san tajaajilu nama humna hin qabne, nama dadhabaa, manguddoo fa'aa, nama laafaa fa'aa yoo ta'e
xiqquma qofa qubaan waan tuquuf osoo hin rakkanne isa san gargaaruu danda'a. Namni dhukkubsataa san bira jiru yoo nama humna hin qabne taate nama laafaa taate hedduu waan hin rakkifneef xiqquma qofa gargaaruudhaan poozishinii peeshantii sanii sirreessuu danda'aaf. Rakkinni isii tanaa maali? Hanqinni haayilee ekspensiividha. Hedduu qaaliidha. Diinagdeedha. May stop operating completely due to equipment failure. Akkasumas rakkoon isii guutumaa guutuu dalagaa dhaabuu dandeessi sababa rakkoo opereeshiniitiif. Guutumaa guutuu dalagaa ala ta'uu dandeessi. Eenyuuf ajajamti? Electric bediin. Recommended for the patient who need frequent height as well as position adjustment. Nama amma dheerina siree tana sirreessuuf barbaachisu akkasumas amma taa'u ciisimsa isaa kana jijjiiruu barbaachisuu fi ajajamti. Electric bed jechuun isii tana. Batanii qofa tuqanii achiinis ol ka'uu dandeessi. Jidduu tana qofa ol kaafachuu yoo barbaadees dheerina isii tanaa ol dheereeffachuudhaaf lafarraa ol dheereessuu fi lafa bira gasiisuuf batanii qabdi. Batanii asirra jirtu tana fayyadamanii tanumaan ol kaasanii gabbuusan. Inni biraa hospital bed designed for specific purpose ilaalla. Sireelee hospitaala keessatti itti fayyadaman ta'anii kan kaayyoo murtaa'e qofaaf fayyadaman. Kana keessaa tokko baariyaatirik bed jedhaniidha. Baariyaatirik bediini larger and stronger than general hospital bed. Sireelee hospitaala keessa jirtu keessaa guddoon jabduun isii tana. This bed is comprise larger sleeping surface. Bakka rafan bal'oo qabdi. Hedduu bal'oodha sireen tuni. Specialized maatirasii qabdi. Specialized maatirasii jechuun firaasha adda ta'e qabdi. Eenyu namoota isii tanarraa nama hangam takkaatii irra ciisuu danda'a siree tana. This is heavy duty bed user weighting up to nama paawundii 200,000 nama gar malee gabbataadha. Gar malee ulfaatu baadhachuu dandeessi sireen tun. Can measure up to 54-88. Dheerinni isii tana gamanattis garanattis hedduu bal'oodha. Inni lammaffaadha low bediidha. Low bed yeroo jennu seerumaa siree istaandaardii hospitaala keessa jirtu wajjin wal fakkaatti. It is similar to standard hospital bed. Garuu they can be manually operated as well as fully electric. Yeroo garii harkaanis ni sochoofamti. Guutumaa guutuutti elektirikaan illee ni sochooti. However, garuu dabalataan bu'aan isiin tun kennitu siree taaniin addatti maali? The only additional function is they offer extensive height adjustment. Dheerina isii tanaa sirreessuu irratti, dheerina ofii sirreeffachuu kan irratti tajaajila addaa kenniti. Low bed yeroo jennu ta lafa biraa jechuu lafa bira jirti. Hedduu lafarraa ol hin kaane. This is a low bed platform to lower the almost to ground level. Hanga lafa tuuxxutti gadoo deemuu dandeessi. Hanga lafa maxxantutti. These bed are designed to prevent the patient from failing of bed. Wanni isiin tun godhamteef namoota socho'uu hin dandeenye. Namootni kun akka siree tanarraan kufne godhuudhaaf kan tolfamte. Specifically for patient with mobility constraint. To get over or get on the bed. Siree tanarra bahuudhaaf irraa bu'uudhaaf nama rakkoo socho'iinsaa qabu. Kanaaf lafa bira waan taateef akkuma nama irratti achi bororuu irra bahuudhaaf hin ulfaattu jechuudha. Lafa bira waan taateef low bed jaaniin. Inni biraa hospital cribidha. Hospital cribiin ijoolleedhaaf kun. Hospital crib jechuun mana xiqqaa fakkaatti. It is termed as safety bed takka hospital crib jaaniin siree ijoolleen keessa ciiftu tun.
especially used for children who may be risk of falling out of bed. Ijoollee siree tanarraa kufuu maltuuf, ijoollee waan taa'uu hin dandeenyeef, ijoollee siree tanarraa qaaruu maltuuf tolfamte. Usually hospital creeping kun have high railing on all sides. Roga hundarraahuu qarqara hundarraahuu waan ol ka'u. Side rail jechuun isa kana isa cinaarra ol ka'u kana side rail jedhaniin. Kana kan wal qixaa qabdi gara hundaanuu dhedheeraa. It prevent child to get out of bed himself. Akka ofiif siree sanarraa ijoolleen sun bahuu hin dandeenye dhoorge. Alatti hin baatu ijoolleen siree tanarraa. Basically sireen tun nama akkamiif tolfamte? Yoo jenne ijoolleedhaaf hospital creeping. They meant for safety of children who are recovering or need medical care. Ijoollee hospitaalatti wayyaawaa jirtu takkaammoo tajaajila barbaadaaf achi jirtuutu siree tanarra ciibsama. Maaliif siree sanirraa bahuu hin dandeessu gara hundaan cufaadha waan ta'eef gara hundaan jaarreedha. Kabiraa gaachpeediidha. Gaachpeediin sireelee bakka hedduu jirtu kun. It is usually used by medical outpost. Bakka tajaajila wal'aansaatii alatti illee argamuu dandeessi. Location that may lack funds. Bakka gargaarsi hin dhaqqabne bakka miskiina achitti illee argamuu dandeessi. They are highly economical durability as well as functional medical bed. Sireen gaachpeedii jaaniin tun isii kanaa tana. Ni deemti. Gaachpeediin isii tana. Gommaa qabdi. Gaachpeed is generally features readjustable section. Readjustable section jechuun kutaa sadii qabdi. Ta'u walitti dachaatu. Which are made functional with the help of a spring mechanism. Walirra dachaati. Spring shuboo qabdi. Movable section qabdi. Bakka sadii tasochootu. Head, neckidhaa fi foot. Kneedhaa fi foot. Mataadhaa fi jilbaa fi miila. Bakka sadii qabdi. Mataa san qofa kophaa ol kaasuu, jidduu tana qofa ol kaasuu. Miila qabdi, miila deemtuun. This bed is also offer the patient to sit upright to aid with breathing. Nama irra taa'uu barbaaduufillee osoo makaddaa takka tiraaziin barbaanne ofumaaf mataa siisan ol qabatee irra taa'uu danda'a. The only drawback of this kind is they may need help of caregiver. Position isaa kana sirreessuudhaaf nama isa kana gargaaru waan barbaadduuf duubatti hafummaan takka ammoo hanqinni sireen tun qabdu isii takkitii tana qofa. Nama isa kana tajaajilu barbaaddi. Position kana sirreessuudhaaf. Gaachpeediin tana isin biraa fluid air bedidha. Fluid air bed. Fluid air bed jechuun qilleensaatiitu keessa jira. Fluidized air specifically for patients with wounds that are really difficult to. Nama madaa qabu, nama madaansaa fayyuu diddi. Nama wal'aanuun ulfaattuu fi godhama. Nama siree tanarraa nama madaa qabu irra ciibsama. Keessa qilleensaatiitu keessa jira siree tana keessa. Qilleensi kun bifa dhangalaatti jijjiiramee keessa jira. This type of bed is usually distribute weight of patient evenly over complete mass. Firaasha kana gubbaarra ulfaatinni patientii kana bifa wal qixaatiin irra ciisa malee bakka takka qofatti hin ulfaatu. Fluidized air bediin faayidaa isin qabdi. Kabiraa this bed is provide temperature controlled air. Qilleensichi keessa jiru suni temperature to'atame qaba. Kana jechuun routine hold to minimize pressure on the patient body. Dhiibbaa silaa siree tanarra qaama namtichaarra geessu uraatii xiqqoo waan qabuuf akka dhiibbaan qaama namtichaa sun firaashni kun akka
qaamni namtichaa irra dhiibbaan finni irraa ittisa. They are designed ideal environment for wound recovery. Wanni sireen tuni tolfamtee fluid air beediin isii tana. Fluid air jechuun namtichi qaamni isaa guutuun osoo jalaa firaashini kun garmalee bakka takka qofaan gadi hin dhookkatin walqixa gad dhookkata. Wanni tolfamteef namoota madaan isaa fayyuu hin dandeenye. Namoota kanaaf. Designed to environment for wound recovery. Naannawa madaan keessa fayyuu dandeessu akka uumamuuf. Madaan takka fayyuudhaaf tokko firikshiniin riganni xiqqaachuu qaba. Yoo riganni jiraate qaamni namaa madaawaa deema. Kan biraa teempireecharrii barbaachisaadha. Teempireecharrii yoo hedduu oowwu taate qaamni namaa ni madaawa. Inni biraa pireejara. Pireejara jechuun dhiibbaa qaamni sun firaasha irra taasisu. As well as moisture akkasumas jiidhina. Kanaafuu fluid airiin kun jiidhina wal fakkaataa qaba. Tempereechara wal fakkaataa qaba. This bed is meant only for specialized hospital. Bakki isiin tun jirtu hospitaala hundi hin jirtu. Hospitaala specialized ta'a. Tertiary hospitaala keessa jirti. Cannot be used for long term recovery or care at home. Nama yeroo dheeraa turee wal'aanamuu deemu akkasumas nama mana faatti tajaajilamuu fi miti. Nama bakka sanitti wal'aanamee galuuf yeroo gabaabaa keessatti. Fluidized air beediin isii tana. Isin jaaffaadhaa freedom beediidha. Freedom bed jechuun siree bakka hunda jirtu jechuudha. It is one of the most advanced types of hospital bed available in the market. Gosoota siree hospitaalatti itti fayyadaman keessaa magaalaa irratti jirtu kana. Freedom beediin isii tana. Bakka hunda jirti. It use 3-part rotation platform. Kutaa sadii qabdi. 3-part rotation platform jechuun kara sadii naannooti. Waan isii tana naannee isaa jira. Gommaa qabdi jechuudha. Gommaa qabdi. The seamless repositioning technique qabdi. Seamless repositioning jechuun osoo namticha kana lullulle osoo hin urgufne ofumaaf posiishina isaa sirreeffachuu danda'a. Malli osoo isa kana lullulle takkaan hin sosochoofne posiishina isaa kana sirreeffachuu huni usually prevent any kind of pressure injury for long term bedridden patient. Nama yeroo dheeraadhaaf siree tana irraa osoo hin kaane ciisu yeroo garagalu osoo qaama isaa kana hin rigne osoo hin urgufne osoo hedduu lullullee garagala waan ta'eef akka inni pressure alsarii hin mudanne itti. One of unique featurein amal wanni siree tana siree ta'an keessaa adda godhu maali? It is air system. Air system jechuun qilleensaateetu firaashaa fi patientii kana jidduu jira. Air system jidduu jira. Which is located between platform and mattress. Bakka irra ciiftuu fi akkasumas patientii kanaa fi firaasha jidduu qilleensaatiitu jira. Firaashaa fi qilleensaa wal keessa jira jechuudha. Faayidaan qilleensa kanaa maali? It is allow the user to reposition automatically even when their upper torso is in raised position. Yoo qaamarraa garri olii kun yoo olii san jiraatellee ofumaaf sirreeffachuu danda'a. One of latest and most comfortable medical beediin isii tana. Isin boodarra dhufteen maas. Sireen hedduu filatamtuudha. Isii tana. Freedom beedii tana. Firaashuma jalumatti tiraazii gara tokkoon tiraazii dhaatu jala jira. Kan biraa important feature of hospital bed.
maali faayidaan addaa sireeliin hospitaala keessatti itti fayyadamnu kennitu? Different types of hospital may feature different elements. Sireeliin hospitaala keessatti itti fayyadaman tun akkuma garagaraatti faayidaa garagaraa qabdi. Moreover, different types of patient use may different particular feature. Hospitaala keessatti patientiin hundi siree wal fakkaataa irra hin ciisu. Rakkoo isaa sanii wajjin ta'u wal gittu ta'e isaa barbaachisu santuu isaa filatama. With complete safety and comfort qabaachuudhaan wajjin guutumaa guutuutti nageenya patientii saniitiif isatti akka mijatu amala adda ta'e qabdi sireen hundi. Kanaafuu the various major elements of hospital bedding with their uses asii gaditti ilaala. Wantoota sireen hospitaala keessatti itti fayyadaman tun qabdu which may be helpful for patient with different health issues. Namoota rakkoo fayyaa garagaraa qabaniif siree barbaachiftu. Wantoota isiin sun kopha kennitu wajjin asii gaditti ilaalla. Tokkoffaa positioning optionidha. Positioning option yeroo jennu akkaataa ciisinsa nama saniirra hundoonee siree filannuu jira. Inni tokkoffaarra jiru kun dining positioning. Dining positioning jidduu tanaan ni ciisa. Miilli hunga bu'ee mataan ol ka'e. Tilted dining chair'idha. Kuni gara tokkotti irraa achi deema. Gara tokkotti achi garagalee jira. Kun ammoo foot elevation mataa miilli ol ka'ee jira. Kun ammoo low height'idha. Lafa bira jirti. Kuni highest height'idha. Ol kaatee jirti tun lafarraa ol dheerattee. Reverse Trendelenburg'idha kun. Mataan ol ka'ee miilli gad bu'ee jira. Trendelenburg'iin kana. Trendelenburg jechuun miilli ol ka'ee jira, mataan gad bu'ee jira jechuudha. Kun ammoo flexi foot'idha. Flexi foot jechuun miilaatiitu garagaleechi. Kun bed exit yeroo siree irraa ka'an ofumaaf rootee taati. Gamana garagalti. Kanaafuu sireelee hospitaala keessatti itti fayyadaman tana yeroo filannu tokkoffaa positioning isii irra hundooniti. Socho'uu dandeessi. Miilli ol ka'a. Gad bu'a. Positioning optioniin most of standard hospital competent of providing basic position adjustment. Irra caalatti sadarkaa hospitaalaatti sireeleen itti fayyadaman hundi positioning option irratti ulaagaa sanni guutan. Including lowering and rising your head or feet. Miila ol kaasuu fi gad buusuu, mataa ol kaasuu gad buusuu. However, kana malee yoo patientiin additional positionii barbaade hoo if the patient require any additional position miilaa fi mataa kan ol kaasuu fi gad buusuu kana cinatti Trendelenburg'ii fa reverse Trendelenburg'ii miila qofa ol kaasuu fi mataa qofa ol kaasuu cardiac chair positionii polar positionii faa yoo ka barbaadu taate look out for a special bed that offer the same. Siree biraa kan positioning isaatii wajjin wal gitu jiraachuu qabdi. Inni biraa side rail'idha. Side rail jechuun akka namni dhukkubsataan kun siree tanarraan kufneef ka cinaarraan ol ka'u. Side rail jaaniin. Bed rail is hand grab that is installed on either side of hospital bed. Waan harkaan qabatamee ol kaafamee gad bu'uu danda'u kan siree tana cinaarratti hidhamee jiruutu bed rail jaaniin. Dallaa isii xiqqaa. Apart from providing them, we support while moving in or out of the bed. Akka sireerraan kufne kana nama eeguu cinatti yeroo garagaluu barbaadellee isa kana qabatee garagala patientiin kun. The handrail is also prevent from falling off the bed while being asleep. Ogaaraa fi hirribaan akka siree sanarraan kufneef gargaara. Inni biraa way scale'idha. Way scale jechuun sireen tuni
osoo siree tanarraa hin buusin peeshantii kana safaruu mizaanuu ni dandeessi. Many hospital became integrated with weight scale. Sireeleen yeroo mantanaa hospitaala keessatti itti fayyadaman irra hedduun madaala kanaa wajji dhufti. Madaala ofirraa qabdi. That can help away without having them be transferred and from the bed. Siree tanarraa buusanii achi geessanii deebisuu hin barbaadu. Ofumaaf qabdi. Yeroo marra ciisu san kiiloo isaas beekan. These are highly effective for those patients need to be weighed at regular interval of time. Sireen akkanaatu nama akkamiif barbaachifti? Namoota kiiloo isaa amma safaruu barbaadan itti deddeebi'anii nama ulfaatina isaa kana laaluu barbaadaniif. Inni ruma ciisa garuu kiiloon isaa ni mul'atti asiin. Inni afuraffaadhaa tiraappiis X'dha. Takka immoo tiraappiis K jaaniin. Tiraappiis K'nii waan harkaan of gubbaa qabatan. Therapy is usually hand over the head over the bed. Mataa sireedhaa kana gubbaadhaatti rarra'a. To provide support while repositioning them. Yerooniif isa kana garagalchan akka inni qabatee garagalu. This is either integrated with frame of bed or can be used as freestanding structure. Yoo sireen inni kun bifa lamaan jiraachuu danda'a. Takka sireedhaan wajjin fireema sireedhaatiin wajjin tolfama. Yoo ka sireen hin qabaanne taate immoo kan ofiif dhaabbatu jira. Ofiif dhaabbatee peeshantii gubbaarraan gararraa qabatee garagala. Sireen gariin ofirraa qabdi. Kanaafuu tiraappiis K'n isa kana. Peeshantiin qabatee garaan galu kana. Inni biraa gap protectionidha. Gap protection jechuun warreen halkan deeman takkaa gaggaban faadhaatiitu isa kanatti fayyadama. It is one of the most important safety elementidha. Nageenyummaadhaaf itti fayyadaman waan kana. Most is designed with efficient gap protection. Namni kuni siree kanarraa akkan kufneef namoota halkan deemu akkan kufnee fi waan kana siree tanarratti hidhaanidhaan. Gamanaa fi gamasiinis walitti hidhaadha. Inni jidduu tana jira. Gap protection jaaniin. If you are additionally providing railing or the bed does not offer bed protection, it is very important. Akka peeshantiin kun asirraan kufneef dirqama wanni kun jiraachuu qabdi. Yoo sireen of hin qabaanne, saayirreelii yoo hin qabaanne waan kana irratti hidhuun barbaachisaadha. Gap protection jaaniin isa kana. Inni jidduu tana ciisaa gamasii fi gamanan kufu. Inni itti aansinee ilaallu parts of bed ilaalla. Kutaalee sireedha. Sireen tun kutaa meeqa qabdi? The first head part of bed ilaalla. Mataa. Sireen kutaa isin qabdu keessaa tokko mataa. It is where the head of patient is positioned. Bakka mataan dhukkubsataadhaa ciisuun suni mataa sireeti. Paartiin lammaffaa futiidha. Foot part of bedidha. Miila sireeti. Karaa miilaa. It is where the foot of patient is positioned. Bakka miilli peeshantiidhaa ciisuun sanii futiidha. Kabiraa saayirreeliidha. Saayirreeliin waan cinaa kanarra ol dhadhaabbatu sani. Safety device used preventing client from falling out of bed. Meeshaa nageenyummaa dhukkubsataadhaa eegu akka dhukkubsataan kun sireerraan kufne sireerraan qaarre ittisu saayirreeliin kun dalleeyaa. Kabiraa footboordiidha. Footboordiin waan miilarra kaayatan miilaan itti ajjatan. Used to support immobilized client foot in normal right angle. Akka nama lafarra ajjatee jiruutti siree tanarra miila isaa kana dura kaayanii gara miilaa saniin isa sanitti ejjeta. Faayidaan isaa akka miilli kun plantar flexion contracture akka miilli isaa kun gara tokkotti hin jallanne walitti hin kottoonfanneef footboordii wanni godhamu
takkaa fuutu durooppii ittisuudhaaf. Kan biraa kutaalee siree keessaa maatireesiidha. Firaasha jiraachuu qaba. Large pad on which to sleep. Afata takka immoo waan lallaaftuu patientiin irra rafu sanii firaasha jedhanii they are used in hospital to relieve pressure on the body's bony prominence such as heel. Kan biraa meeshaaleen kutaa sireedhaa keessaa eerringiidhaa fi kotorringiidhaa jira. Eerringii jechuun geengoo waan akka geengoodhaa kan qilleensi keessa jiru bakka lafeen patientiidhaa dhiyaattuun naannoo akka batakiidhaa, naannoo akka mataadhaa, hirpha fa'aa jala kaayan. Faayidaan isaa to relieve pressureidha. Akka miilli kun lafa maxxanee bakki sun hin rigamne hin madoofneef. Inni itti aansinee ilaallu cleaning bed in the area of other equipment akkamitti qulqulleessanii maal nu barbaachisa kan jiru sagantaatti aanu keessatti waliin ilaalla.